Ngena mate barabela barahibidati bakatamu baragale nijti egu gengel chat bishan katamu barorin tiksitu uftu falla namnu gajesuf kakatamu barawan tadanjal tame nimi animo lagatamu maka hamanchile waldimnani ila kun kanta wadimnani maka hamanturi waldimnani ila kun kanta wadimnani ila wadimnani barongena mate barabela barahibidati bakatamu baragale nijti egu gengel chat bishan katamu barorin tiksitu uftu falla namnu gajesuf kakatamu barawan tadanjal tame nimi animo lagatamu maka hamanchile waldimnani ila kun kanta wadimnani maka hamanturi waldimnani ila kun kanta wadimnani ila wadimnani ayebo ya ayebo gezelola buligairo buligairo mi chadarra dilana buligairo buligairo mi chadarra dilana buligairo buligairo naroma yahdilana ti mambo de mandi tagero de mandi tanjini de mandi nagamber gimpi gupa warkakatan buligairo najogu barilana gimpi gupa warkakatan buligairo najogu barilana buligairo buligairo mandigu barilana buligairo buligairo jimagu barilana
Taamani deeman taajima deeman Agaaroon baalee gubbaa wal fakkaatan nuti gayroon Oromoo taanina nyaatti Mbuuli gayroo nuti gayroon Oromoo yaadina nyaatti Mbuuli gayroo nuti gayroo niree gubbaa harina nyaataatti Boorana deeman Taawallo deeman Taamatu deeman Indiyaaba kaabaa kibbaa wal fakkaatan nuti gayroo narra gubbaa harina nyaataatti Mbuuli gayroo nuti gayroo wambararra harina nyaataatti Mbuuli gayroo nuti gayroo muraayurra harina nyaataatti Bulshooftu deeman taadama deeman taajiroo deeman Indiyaaba kaabaa kibbaa wal fakkaatan nuti gayroo namni dolloon dhina nyaatti Onna deebiinchilee lolenye keeroo dhina nyaata Yagabro yaroo dhisaa eegan bada Onna deebiinchilee lolenye keeroo dhina nyaata Yagabro yaroo dhisaa eegan bada Humni kaadhuun Oromoota keeroo lolee keessan bada Mijuun falmaa soqontota Dideroo rooti galmata Wabsi kuutamtee ni salphata Yagabro yaroo dhisaa eegan bada Yagabro yaroo dhisaa eegan bada Onna deebiinchilee lolenye keeroo dhina nyaata Yagabro yaroo dhisaa eegan bada Onna deebiinchilee lolenye keeroo dhina nyaata Yagabro yaroo dhisaa eegan bada Humna finiintu keessisa akka cuubee kasamnisa Kariboonsi alamfata Si bubuuksee kajenjeta Si kuutamtee ni salphata Yagabro yaroo dhisaa eegan bada Yagabro yaroo dhisaa eegan bada Humna finiintu keessisa akka cuubee kasamnisa Kariboonsi alamfata Si bubuuksee kajenjeta Si kuutamtee ni salphata Yagabro yaroo dhisaa eegan bada Yagabro yaroo dhisaa eegan bada Mbuuli gayroo nuti gayroo mijatarra harina nyaataatti Mbuuli gayroo nuti gayroo Oromoo yaadina nyaataatti
Yooyaa ilmaanayyaa bakka jettan marattuu nageenya keenya kawaaqaa ko oromummaadhaa ko onni raamaddee sana dhaqqabu warra isanii bariin akkam bultan nagaan bultanii fayyaan bultanii sanii jenna warra isanii dhiheeni oromiyaan akkam ooltan nagaa ooltanii fayyaa ooltanii sanii jenna laata wallaggi akkam keessa oole warri naannoo lixa wallaggaa keessa jirtan kalmatillee kibba wallaggaa baha wallaggaati fi horo guduruu jirtan dhiro nagaa qabdanii fayyaa nu qabdanii sanii jenna tuulamni kam jirtan nagaa ooltanii fayyaa nu ooltanii walloon teenyoo akkam jirtan dhiro arsiin nagaa qabdanii harargeen gujiin booranni iluu fi jimmi tuulama jee akkam dhiro wani raafadhee jirti hundi keessanuu akkam nagaa fayyaa nu qabdanii bakka jirtan marattuu kaa nageenya keenya kawaaqaa koromummaadhaa koonni raamaddee sana dhaqqabu salaamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkanumatti illee gaabbaleen keenya warri USA Kanaadaa jirtani futboolli akkam World Cup hordofaa jirtamu akkam warri Awurooppaadhaa ta'u warri guyyaa saafaa keessa jirtan guyyaa gaarii sanii hawwiidha ati warri biyya Arabaa akkam nagama qabdanii warri Doohaadhaa ammas Yoorbiin fedhee jummata kana akka waan nu garsiiftan abdii guddaa qabna jummanni amma Khamisa sa'a booda achi dheeyxanii ammallee agarsiisa lammadaa akka nu taatan abdii guddaa qabna uummata keessaniif sagalee ta'a. Akkuma baniinsa san irratti nu boonsitanitti jummataa fi khamisa baatii tan gusa digoo afrachi deebitan waan dansaadha jenna hin geenye takkitti sanii hedduu nutti toltee nutti deebi'aa isaniin jenna gadaa maltiimiidiyaanis akka ammallee tamsaasa isaa achiraan nutti fufu abdii guddaa qabna qeeroo fi qarreen Doohaadhaa maalu khamisa kana yeroo nu gammachiisa. Yoo karoora qabaattanillee bilbilaatiin hubachiisa asirrattuu waamicha isinii godhuu dandeenya shabboon isan eegu jira qeeroo fi qarreen Doohaadhaa yoo karoora qabaattan yoo rabbiin fedhe guyyaa jummataa amma khamisa sa'a booda amma jummata salaata booda amma galgala isaa waan karoorfattan yoo qabaattan nu hima waamicha isinii goona qeeroo fi qarreen tokkollee hawaasni keenya ka Doohaadhaa akka isin irraa nafne abdii guddaa qabna tan isanii haadhiifnu akka bilbiltanii waan nu dhageessiftan abdii guddaa qabna yeroo dabartee nama sadiin jalqabdanii akkasittuu mul'attanii arramoo guyyaa atleast guyyaa sadii moo akka inni qabdanii kanaafuu kaayoo wal dhageessiftan waan nu garsiisuu dandeessin jenneetu abdanna. Akka biraatiin qophii hedduu adda addaa walitti qabannee itti isanii dhihannee jirra akka nu waliin turtan asumaanuu dursinee sadhafeerra. Waaqagaa qobateenya nu bal'isi waan dubbannu nu miidhagsi bariiteenya nu eebbisi qeeroo teenya haaree tana nu kakaasi waaqa akkuma kaleessa qeeroo nu laattetti 2012 ilaa 2018 tti qeeroo san seenaa hojjettee qeeroo dharraa turillee akka seenaa guddaa hojjettu abdii guddaa qabna yaa rabbi dammaqiinsa gahaa kannii fi nu tiksi hamturraa ijaamturraa isaan tiksi warra beetee itti gaafatamummaa seenaa isaanii kana beekee saba kana ceesisu nu godhi abdiin guddaan irraas qeeruma irratti beekadha wanni beekuu qabnu keessa qeeroo kaleessa fidde bara injifannoo ammoo waraana tiksuun qabaatin silaa paartiin keenya waraannoo adda bilisummaa Oromootiif kaafawan tiksuu danda'anii injifannoo qeeroodhaa san namni beetee bishaan jala yaasii isaanii jechuudha horii dabarsee laatee tiksuu dadhabe arrammoo waraanni bilisummaa qeeroon gaara jirtu san tiksuu dandeessu wanni lamaantu bareeddu beekan waggaan akkanatti taa'ee ilaalu injifannoon qeeroodhaan dhufutis qeeroof qarreedhaan dhufti injifannoo warra tiksu ammoo warra beetee gaara jiru waraana keenya ka gaara jiruu fi Abiyyi bira jirullee amma walittuu makamaa jirra bal'inaan gabaasaa isanii kanna. Rabbiin qeeroo teenya tagaaraatis umrii nu haadheessu mirgaan nu hagalchu taqee jirtullee rabbi nu hakaasu qeeroo teenya. Waaqagaa hojii jaalattu nu daleessisii kaatimaa teenya nu bareecha mallee xumura keenya nu miidhagsisiin jenna. Waaqa warra dhugatti harka irra sabatee harku qofaa miti beekee walii akeekee dhugaa je'ee walii galee hawaasni biyya alaa tis warra beetee ammaan dura jinfuu turan jechuudha. Waraanni qaama lama qaba sadii qaba. Jinfuun beetee sibiila gama duubaatiin itti hidhan sani. Jinfuu jaaniin uleetu jira sanbooda waraanaatu jira. Waan sadeen kanaa jechuudha. Kaleessa hawaasni keenya ka biyya alaa san jinfuudha tureef. Hawaasa keenya ka biyya keessaatiif. Arraas yaa rabbi hawaasa keenya ka biyya alaa kanallee wal nu taasisi. Mootarri qabsoo bilisummaa Oromoodhaa Minisootaa turte yaa rabbi Minisootaa tabeetee waan xixiqqoo irratti wali qooxxiftu tanaa miti yaa rabbi wal dhageessisi.
والله جيس منسوتا أكو بدين قد بيتي تا أني غافا چالو سيارة بديفيسيف ديفيسيف والي فترة قد دورة سبدي كجرا نمني كسيتي بيتي هايواي ati 94 na fakkaatee dogoggoruu baadde akkasii cuuftanii magaalaa Minnesota san qubta kan dhaabdanii my goodness wanni isan hojjettan laaftuu miti jechuudha yoo tuffattan hin beeku malee isanuu fifuu dhaaba tokko jechuudha fifuu blookii qabsoo keenyarraa guddoo takka jechuudha sila akkuma beekte waraana bilisummaa Oromoo ABO kaafaa ogaa jenne Minnesota jechuudha qabna fakkaata akkamitti jiraan eber hagas takka irraa abdii qabnaa jechuudha haga beete ABO kaafaa jennu takka Minnesota jechuun nu barbaachisaadha warri Toronto illee waa uummata tuffatamu miti isaan illee jajjaboodha warra bilchaato Oslo fi Toronto warra bilchaato Minnesota ammoo wal keessa jiranii jechuudha dhaloota haaraa illee hedduu qabanii qabsaa'ota gameeyyii illee ni jiranii warri DC illee akkasuma Colorado-nis bikka jirtan marattu warri US irraa abdii guddaa sanii qabna ka'umsa dhaloota irraa kanaaf dhiiroo arroo media naataatu qabeenya naataatu yaada naataatu hamilee ummata keenyaa habiyya keessaa san jajjabee suuratti qoonni USA nu taphachuu teessu laata kaakkammaan dura sayoo taate abdii guddaa irraa qabna akkanumatti illee warri Kanada illee guutuutti Edmonton dabalatee achillee abdii guddaa irraa qabna warri Awurooppaa illee akkasumatti keessaa UK Germany fi Fransiin ummata jajjaboo jechuudha Neezerlaandii dabalatee isaanis dirqama dhaloota haaraa ammas deemu kanaaf gargaaruudhaaf qophii ta'uudhaaf isaan kan cinaa dhaabbachuudhaaf akka arraas waadaa teessan nu haaromsitan kabajaa isa gaafanna warri Austraaliyaa gaafate magaalaan Austraaliyaan murtii guutuu jechuudha daddaqeessa isaan illee hin qabdu jechuudha beetee Michigan jabduun qabsoon Oromoodhaa bara wayyaaneetiis kaayoo isii tikfattee ofirraatii siite Austraaliyaadha. Arraas taphitamuu diddee arraas beetee maajoritii taphitamuu diddee dammaramuu diddee Oromummaa isii san tikfattee jirtullee Austraaliyaadha. Inshaallah Austraaliyaallee uummata xiqqishoo takka wanni isaanii nuuf sirrooti yoo rabbiin fedhe Austraaliyaa dirqama isaanii guddoo ni bahan jennee abdanna warri Parziidhaa abdii guddoo sadaa qabna warri Adleedis warri Brisbane fi warri Melbourne keessaa warri Hobart illee salaamtaa guddoon kanaafi hawaasa amma guddataa jiru warri Tasmaniyaadha yoo jiraatan mee takka darbadha Tasmaniyaan jirteen as keessa fi New Zealand illee abdii guddoo irraa qabna kanaafuu qeeroo arraas deemaa jirtuuf qophaawaa isanii jenna qeeroo arraas deemaa jirtuuf by 2023 qabsoon beektee goblaan lammaffaadhaan kaate shibbirroon beektee goblaan lama qabdi bokkam amma gobluma tokkoon akkana jechaa jira warta waraana bilisummaa Oromoodhaatiin kophaa isii gaabeettee bararuudhaaf tattaafataa jirti yoo ammoo qeeroof qarreen Oromiyaa keessaatti deebite qabsoon teenya ni ceeti jennee abdii guddaa qabna waaqaa warra dhugatti arkee beekee walii akeekee walii galee alaagalee illee waaqni nu godhinna akkanumatti illee warra cubbutti beekee araara sobaas deemu waa hedduu tanu karoorfatan san hundaa'u ija gaara duubaa agartullee waaqa nu kanni cubbuu as deemtu kanallee warreef dura hubatee fashansiisee irraa goree irraa ofallee waaqni nu haa taasisu. Awwaarri Tasmaniyaa jirtanii Tasmaniyaa muraadi adeeroo muraad Tasmaniyaa irraa galatoomi warri Tasmaniyaa dhiiroo warri Brisbane raftan mozaatan warri Parziidhaa tome takka rahane warri Parziidhaa ni gite jechuudha nama hedduu jira warri Parziidhaa tisi warri Melbourne takka rahana amma gaajabachuu qabdanii abdii guddaa sanirraa qabna warri biyya Arabaa sabboontoota keessaa Dohaan nu jalqabde warri Saudi Arabiyaadhaatis namu dirqama adda addaa taphachuu dandeenya jechuudha namu hiriira bahuu danda'uu fi hin dandeenye jidduu wan qabsoon tun beektan waa hedduutti ajamti tanaafuu namu wama danda'u waan gumachu ilmaan ayyaa akkana taras istaadiyeema biraa keessa tikeeta naamuree kunoo istaadiyeema خنا جلت تنابن اللي شبوا على شبوا ميديا ميا شبرة تفتيسا خجل اللي غلطهم فنه أنيسكا خنا ربيته كوبيسا في كديسا تنتلا سياسة مليسا أنيسكا مودي هاولي ترونا مو أفرات جلمانا يا كنا غانو غانو هابوتشو كنا غانو بوتشلي غانو هابوتشو يويا إردبيدان أشما هاركفونه نورو عريبو قريبو بغانا غانو دفتو سريجان تافتي ستغوتاغا Welcome to Shabbo Media. أهلا وسهلا. الوالا يا وندي خيسانوها بغانغا ولد الشانة
يا أخي خاصة بريد جندد دفني ومني كم تيه شوخي سأنتو دي شاي مو مخربا يسنكبي وري سعودي دي جران وري بياربا إذا كوكودا موسى ليتي سني ويالا برساتنا ويا جنكا سني سنة شوي ساعات بريد ولا تفكاتي هاي سو مثلا سينا مالا نمني رغدان نوتيفيكيشن خو بكدا بكوندا نولكو ور فيسبوك خنا ربي سانا كچلچو ميسانو مرتي ولا افيرا داتي هاي ساعات بريد ولا تنفيادا رت ولا فيرا ارا تيجا تكيرو هاغا تكو سري تكايتين جرا وانتو كتوكو بيتي تيتي باتري تي اجتي رابوكو فنج جرا واي ددوك اداتين بلينان را تكشو واي سني هاسو بربادا قوتي دودا خوغا بيتي قام حواس امارا را حواس فينطالي سني قوتي دودا جنا ملي حواس خان نيميتي تشوي ددوك في قوتي دودا فينطالي ساني داتي دوبا فينطاليين توني مشيغي ادادا قبلي تشوي يرو نوردفا يتموكم نوردفتنيمي مشبو جرا علاوه اكسي ناخاي بكسي برنا خاي تشوي وغنا كسي جخيسه دو في حسودينا دوفا دوبا مشيغي ججبدو خوتدو دا ترى برچو قبدن برچو يتن سبوتي سكيسه بريفدا مشيغي ججبدو خوتدو دا اما ددوك ادا بيخو قبنا يو بيدي قف كسي غا قبسو قبنا تشوي ونما هدو بيزي تاني إجرا لبساتشو جرو أمو أكملت لبوك لغولو جرو إساني يتشوي إفرا فتشيسو قبنا خطدو دا سغالي بلي فتاني تي هاگانو تي أسي أبي أحمدو جيتيستا في بوكسي ولي سيدني قرر خينيا في جتي نمو خرا خابا خرا تولد ورسيني إسالمو ولقان سيناني أسينيس آنا فانتالي سيناني دران سيناني نما خينيا رميت آجا جبدو غيسا جراني أتك دبي أماراتنا سررتي ورهاسو نوكو إساني غلا يتشوي والي ساني خلا لفخاو نورنجر توكوفا تاك ناجام تاك مشيغين أمارا توكوفان بينو نابرس مشيغي أمارا مشيغي سديجر مشيغي غرغدو أفريقا بني تدرا أينو بيخمي مشيغين أمارا مشيغين خطدو دا توكوفانتن I think isani debine why isani raso barbachisa why isani raso barbachisa because hedduda beete ijara lipsanne hare tu jaramani keddariti numida jiran tokkofane isame finfinne badras laki jarame banu mishigin isani guddon esa mishigin tokkofan isani diaspora biyala jiran warri masharri tanaggeessu ragaa qabataman qabna ma fakkiidhaaf lola haxaayira gaggeeffame ito 360 dhaan qiddaa'e abtaamuu lamuudhaatii fi khadakadaanii jechuun warri ammas dubbii teessanii galaa nuti beetee akka keenyaa miti jechuun diasporaan keenyaa fi diasporaan isaanii tootaalii arraadda mee arra akka waluma daaltanii fadhaa akka hawaasatti numo isaanitu irreef jaare isan garsiisuu barbaade jechuun numo oromootu irreef jaare moo isaanii irreef jaare because deemtee dubbiin abbaaf jaare irratti hundootii jechuun namni tokko yoo jaarbe si caale gaasi caasi moohaa jechuun walii galama akkam tafinfinnee isaniif itti dhufa arakiloo illee ittiin dhufa dirreedhoo illee ittiin dhufa ammoo Asa ni caafna jechuun caasfama isaanii waggaa keenya tokkoffaan diaspora keessatti qottee duudaan iddoo sadiitti adda baafna tokko warra USA daati DC dhaan hangafee qottee duudaa naannoo beetee USA jiran lammaffaan warra Canada jiru sadaffaan warra biyya Awurooppaa jiru afraffaa fi hedduu nuti khayraanaa soodii ammoo warra biyya Arabaa jiran بياربا هنا بيتي وانا اماري جيرو فكاتي رغدان كينيا بيتي وان بيتيس عربا في مسلمه تاتف اماري بياربا جيرو فكاتي نو تبال بالك غدا باسو جوني ساني وچخي ور بياربا انت غوغره چخي نمي اكتيفلي بارتيسيبيت غولي ور فاينانسي غولو جرو فانو تكوفان انماتو بيارباتي
فاينانسي دان وين دوغل يران وربي ياربا توكوفان ورا يو اس اي خيسه يعني I think it's United Arab Emirates أتشتي رجبو جري I think Saudi خيسه is want to فنون قبنو يو اي خيس بياربا خيس سامي بكتا من بكي أماري تقول دادا حواسي بياربا ناديبسا حواسي بياربا ايسا تلو قد دا جريسان سعودي مو كويتي مو إسرائيل thank you very much وري إسرائيل جت سري إسرائيل توقفاناتشي بيارا برا بيارا برا UAE هاي لما جدة سيراني إيه سام بكي إمباسي رافقاتني سعودي عربيا خي سايس جدة سعودي را جدة جيران eessatti embaasii kama Dubai keessatti United Arab Emirates irraa Dubaiitti irra guddoo Abu Dhabi irra Dubai jiran of course United Arab Emirates irraa Dubai Saudi irraa immoo Jidda keessatti hawaasa guddaatu jira keessaa dubartiin maallaqa guddaa baasaa jirti jechuudha Yaman keessaas moo ta Yaman Riyaadis ni jirani Riyaaditti hagam tokko jirani quban qabu ammoo Jidda ifa جدا قبان قبا كنت كوفا دغا خبي عربا لما فا USA دا USA خيستي I think DC دا بكيسان هدو إركيتي جابسا منسوتا تلي فالمتاجرا في منسوتا خيسلي كندا I think كندا را وري كندا من غرغارا تورونتو مو إدمنتون جرن جرن وري كندا جرتن يسكيس بيروت فيادة هو نماس بيروت لبنان را بيروت وري بيروت السري ده USA را سياتل تلقود يري تركي تدوباتا جاني اما ميوه واني رايسو كندا تورونتو تريدو يري of course Canada ra Toronto jirani Canada Toronto Edmonton DC wambe kamega USAT DC wambe kame even when two want to fatamnat fakatu Minnesota tu Oromona ragudatu male achitille jajabo بالف كلون ده سواجرا مدة ثانية بيخو قبضة تخيل وان تكيو برقا يسين بيني غوغوي سندن ديسو غا حواسني خينيا كاونتر يقولوا قبا تخيل بكون دتو كاونتر يقولوا قبنا بوبا في غلاي ساري كغاري تفرا اخي كاتشو قبل فانكوفر تورونتو في فانكوفر اوكي هاي غاري دياسبران توكو فالاغا ابا داسبرا خيستو نملافا متي تشوي دي سي قفاو تورونا مخوبا ديبافور موچون نفكاتن دو غرو باد نانو دي سي داتو وني سانجراني خوبا ديبال لكاومن اتيك لوس انجلس اللي كسمت تجراني اللي خيستله كولورادو اللي مجان نفكات كولورادو لوس انجلس كيس اللي كسمت ججبولا هاي خونغا حواس إساني خبيالات حواس دي بيالا خوني نمو دلقا دادا قبلني دي بيتي سنو بچيسا أماري لمفان مشيقيني سا قدون تميوغا جنة في فنة أماري لمفان مشيقيني سا خطيدو دان أما دودوكين مشيقيني سا لمفان جانغا خروري ساني خانا شابو سنغاسي سا جرا يا مارا منغستي إلى بكد دخلوا إلى أرسي خيسة اللي لكاوتا جلال على ساني خرور ساني خانا Oman كيساس I think resource اللي هدو وري Omani في يمن جران ماليني قدار كسي أركتاني جرتو أما وري كغاري مالك أقابو ورا United Arab Emirates وري UAE خنافي وري بيروت اللي مالك قدار باساني يتشوي
ريانا بقى دقا دفت يدير أتلانتا كيسا ججو ولا جري ميخا ولوم مبينو يتبرامو رود مابي خاو قبنا في برسان وخانا we need to pinpoint يقولوا قبنا hot spot يسانون دو identify يقولوا قبنا so تقفا diaspora لما فان في فيني كيستي حواس الرئيسة إسام بكلام كيست لوحتني جران تقفا بيروقراسي بوتوم ما كيس غافا ميليكي راجل كبي إلى أبيجتي تكا بيروقراسي كيس على بمانين بيهن وني في منغستو تشوه دمه نوجاته ميسا دي خمتا قبراسا دايمالي ورا بيتي بيروقراسي كيس جرو ورا جاسا موتوم ما كيس جرو ساني منغستو نسيتوينه قبوما دوان أماري إلارا أمتا دبا في شنتم مطبار رامورا قبوما خلا دوان يتوي أمو دخاخان انتوني ماشيناري قداهان انتوني يتوي ويالي نس نفته ونما هيتي بر ورما مسيس بارلماتي في منستروت وما أفخانخان إلا قدا جيجيرا من أفو جروخون هندلو جيجيرا ببيتي هندي داتي ميتي يتوي خمانقستو داتيس منستروت ومداي ويالس منستروت ودوته مالي غبوته وچودا منستر كيسا مالتو جرا قندال منستري ماري خنا كيسا ماري بكوندا غودا خنا هودا كيسا سيناني ريفورمي دوغانغوني ويالي ولي تكتي نتيداتي خدرغ رادا منستروتا سن هيتيتي ورانا قف ديموبلايز غوتي وانسني على ديسارمي غوتي غديفته مالي وانسني على وان بيتي بيروقراسي خيسن سين نيتشوي بيروقراسي خيسن سين ولي رونو وطني سري درجة ما تونتنا بيروقراسي خيسن جيران لما فا opposition خيسن جيران دور غافا هايلا سلاسة تي في غافا مالي غافا ويا ما درجة غافا ملك موتو مخيسن جيران مالي هدو فالا موتو ما نابتن أماري موتو opposition تو يوم جلكابه غاف وياله جلكابه غاف سيرا جلكابه غا بيتي بارتي ترنمو هو مشاو يو بيتي مالا population خطة دو دالا ودولك كاوني هافني بارتي ساني تي اتشوكي بارتو هو مشانو ايغا وياله جلكابه إلى أمت so غراغرومان خطة دو دالا خليسا أراد كيلو خيسا تروق جاني بان غوتتي أمو at least أكا ما هنات influencing كمان خراب بعدين خدو في ملء أمارة بيتك أمري كتير دو في جرا خالني ودين بريوش ودي ويانين أتشينا نسي خافي دي ملء directly أكا ما هناتي صدركا بيتي policy influence غولولا صدركا prime minister تكو influence غولولا نجيني so في داخل ونرت خطرته في almost أرى even أماري غافا هاي لسلاسي أرى رجبا دجرا أيوة خيسا دي قالوا تاتي تري مالف بكلام خيسي رابرا مرميتو داسي موتوم باداسي ولي قال لهم كم إيه أماري أرى رجبا خليسا موتوم ما توري بر opposition خلا نوم بيخلي تري أما تصدم أما تديدمي تربان سني بوتان نور كتيجرا كني جيتي مارين بارتي ميكا باسي هو نمي مال في ندا رغود داني ساني politician تا تري دلغا خام موتو باخي سجرا خالامبو بارتي خي سجرا تري خلوندي مشيغي سانيتي خفيف ندا خاصدا فادا نانو بيتي نانو مغالا اوروميا دا مقالة أورميا خيسة بلينا جران واللقة even بادية وسيدان جران بادية رافقو بكاد إرقود دايسان مقالة خيسة في مقالو خيسة جران باديو تو مقالة رافقو انتين واللقة خيسة بلينا انقوبتاني جران مقالو مان أورميا دا تجرهم كيسين جرين جرتو والو نمو كم so مقالة أورميا ترى قوتو تهركا قبان مقالة أورميا دا قوتو تهركا قباني so mishigi afran kana khaysa jirani yachuli adenya tokko diaspora da afra da khatokofan diaspora khaysa jiran war biyala lama fan fi finni mishigin sadafan magalota oromiyati wani fi finni khoba bafne fi
beetee qottee duuba gaafa qabu gurguddaadhaa jira jechuudha. Finfinnee waniif dandeessee achi baateef tana. Afraffaan Amaara naannoo Amaaraa jiru. Amaara naannoo isaa jiru. San miskiina qotee bulaadha. Walii galama akkam. So rakkinni guddaan jiru gaama perception keenya. Amma ummata Oromoodhaa Amaarri hamaan eessa jiraa yoo jetteeni Gondarii fi Goojjaam jira yaadee kun bara kamillaa kophee hin qabne. Khalaami khatarri. Kuni beetee nama bobbaafata milishaa bar kun. Amaarri khatarri biyya alaa jira. Finfinnee jira. Khaanamu Oromiyaa keessa jira. Amaara sadeen kanaatu Amaara naannoo Amaaraa kana yaadaan ijaarsaan waa hundaanuu gargaaree lola beetarra Wallagga keessa deemaa jiru kana nutti gaggeessaa jira jechuudha. Yeroo nubatamu akkam lakkaaweetiin toora jaarmee dhibbaa fi wahii qaban. Garaagarummaan Oromoo fi isaanii Oromoon if jaaruu fi wal jaaruu kan ni sodaatti jechuudha. Isaan ammoo ganamuu paartii haree dhaabbatanii mee listii san moggaa san naa haa listii jaarmoota ni ajaa'ibdanii jechuudha. Yaa Amaaraa maarree yaa Amaaraa maarree shoo maarree ni ajaa'ibdanii jechuudha. Dubagaa mishigii afran kana keessa jiranii Amaari diaasporaadhaa yoo kana firraa qabde Amaara Finfinnee firraa dhokuu dandeessa. Yoo Amaara Finfinnee firraa dhokkite Amaara naannoo Oromiyaa keessa jiru firraa dhokkita. Yoo kan naannoo Oromiyaa keessa jiru firraa dhokkite Amaara Gondarii fi Goojjaam kanarra beektee Kashawaadhaa kan Oromiyaatti duulaa jiru kana firraa dhokkuu dandeessa. Dubbiin faallaadha. Maddi jibbiinsaa amma dalagaa namuu dalagaa adda addaa harkaa qaban ittiin dhufaatii isaniin kun beekadhu waan oowwitu haasoo oduudhaa yaaqii bargaa beekumsaas yeroo garii fudhachuun gaaruma natti fakkaatti. Isaniif itti fufamu akkam jechuudha. Narkaan mukaa'ina kabarra beektee namni garii maarreef ol fixanii maarree taaziyaa himee irra jaalattanii jechuudha. Ammoo bikkitti Wallagga keessa dhumu jiruuf waan kana jechuudha. Waan amma inni isanii himu jiru kana. Yoo kanatti firraan beekin akkam gootee firraa dhokkitaa jechuudha. Yeroo hordofaa jirtanii listiin tun gaama listii beektee jaarmoota Amaaraatiin lakkoofteetu hin dandeessu jechuudha. Maquma isaaniitti nama jaarame. Itti fufamee jaa takka hanna. Duba diaasporaa kun maal fa'aa dalaguu jira gwaayee nama waan adda addaa qabanii Amaarri diaasporaadhaa ayyee galatooma. Amaarri biyya alaa jiru tokkoffaa sagalee taariif uummata isaaniitiif miidiyaa Itoophiyaatu doomnee godhanii jiran. Isaan jettuun asiin Itoo 360 jettuun Rooha, Maarisho, Ashaara, Addabaabaay, Maariyaay wannummaan miidiyaa isaanii 70 meeqaa jechuudha. So biyya alaa kana miidiyaa doominansii uummatanii jiran naaratiif isaanii kana uummata Oromoo kana fi uummata sabaaf sablammii kanarratti fi addunyaa irratti perception namaa jijjiiruudhaaf duula akkaan jajjabaadhaa gaggeessaa jiranii jechuudha. Walbataa jira miidiyaa tokkoffaan. Lammaffaa wanni isaan harkaa qaban maali? Dippiloomaasii. DC kana keessatti ilaa hanqa beetee maal jennaan akkamaa jennuun dippiloomaasii isaanii formaal fi informaal qaba. Ta formaal jennuuni takka beetee dhaaba adda addaatiif jaaranii civil organizationaan beetee policy meekaroota USAdhaa influence godhanii jechuudha. Uummanni kun gaafa Haile Sillaasee irraa jalqabeetii rachi keessa jiru jechuudha. Nun kun barra eeguma 91 maasii Oromoon biyya alatti yaate malee isaan arraa miti jechuudha haachi jiru. 70 keessa 60 keessa ifi warra fi 90 keessa achi dhaqee jira. Generation lama sadii dabarfatan isaan nuti ati second generation irra jira. Second generation irra jira bubbulanii jiranii gaa dippiloomaasiin isaanii ta formaal jennuuni ta formaalii tanarraa immoo ta informaal tanaatu irra dalagaa jiraaf. Kaisaa dubartiin isaanii tuni nama beetee joornaalistii jettuuni aktiivistii jettuuni nama faranjii kana itti heerumanii tuluu beetee waan namni keenya akka gaariitiin dhaqiiqatiin keessaa tokko jechuudha. Dubartiin dippiloomaasii itilleedha akka gaariitti itti jiranii jechuudha. Abo mee Oromoo DC jettan takka raahannaa jechuudha. Baara qaban, reesturaantii qaban, faranjoota harkifatanii fidan, ta guyyaa takka wajjibaatuu fi faranjicha tatti heerumtuu fi beetee farshoo fi sagaggaalummaa kanaan faranjii
hedduu DC keessatti nama hedduu harkifatanii jiranii jechuudha. Nama hedduu harkifatanii fira hedduullee horatanii jiran. So gara diplomaasiitiin akkasii biyya hunda keessatti mootummaa wajjin dhiyeenya qaban. Ilmaatu community teenyarra community isaaniitu irra hogguu mootummaa jirtu Kaanadaa dheeyxanuu, Austraaliyaa dhuftanuu, Awurooppaa dheeyxanuu hedduu mootummatti dhiyaatanii jechuudha. Diplomaasii lafa jalaa qaban. Ta hiriiraa fi daawun qofa odoo hin taane ta beeytee formal taatee fi ta informal taatee illee qaban jechuudha. Mee nuti takka ammatti yaaddee ni beekti jechuudha. Qarreen Oromoodhaa faranjicha kana yooniin xabbasee beeytee qabsoo Oromoodhaatu na fayyadaa takka akkasii yaaddee ni beekti jechuudha. Awwaga uummata yaaddaan immoo kan akkasillee godhaa isaanii jechuu odoo hin fadhin isaan hamma sadarkaa sanitti deemanii jechuudha. Hamma beeytee shamarreen Habashaadhaa hottee duudaadhaa beeytee diplomaasii sireedhaa gootii jechuudha. Aarsaaf gootee qaamasii aarsaa gooteeti fira horsiisaa horachaa jirti. Qabsoo isaaniitiif. Walubannaa tana warri Tigreellee akkasuma godhaa jiranii jechuudha. Gaa Oromoon hedduu tana nuti ittiin beeyin. Walubannaa bokkam dhugaa rabbiitti beekadha. Qaama siyaarsaa gootee faranjii meeqa mataa qolloftee jechuudha jalalaan. Sadaffaa hiriira bahuudhaan illee sagalee ta'aa jiranii fi afuraffaa fi wanni nuti akeekkatiin keessa faayinaansii. Faayinaansii. Adeeroo maalleen isaan baasaa jiran in 100 million. Kan amantan taate. Maal fikra irraa haasoo jira? Wallagga keessa wanni du'u jirtuu fi faayinaansi. GoFundMe tokkoodhaanii lola haxaayyeedhaa sanii almost toora kuma ati USA kuma 400 wayii rees godhan. Lola beeytee haxaayyee keessatti Oromoo walloodhaa fixan directly warra Ameerikaatiif Awurooppaa fi Kaanaadaatu sponsor godhee Ameerikaan qoftinuu toora kuma 440 immoo kana rees gootee argite. Wajoollee walloodhaa yoo dogoggoreen sirreessa jechuudha. Haxaayyee keessatti beeytee akkasitti ambulaansii keessaa baasanii nu qalan gaafa isaan mul'isani maallaqa laafaa miti warri hottee duudaadhaa kan beeytee walloo fi wallagga akkamitti dhumu jala gaanne walloo fi wallagga namni ciniinee harkaa qabu eenyu hottee duudaa daasparaati. Irraa isanii deebi'a. Namni walloo fi wallagga ciniinee harkaa qabu beeytee amma kun aanaa fattaallee jalqabanii jiranii. Eenyu hoggaa darrallee hono jalqabanii jiranii eenyu hoggaa jenne warra DC'dhaatii fi warra Toronto warra Vancouver fi warra biyya Arabaatii fi warra wannidhaati maali warra Awurooppaa jiran. Kun egaa faayinaansiidha. Faayinaansii keessatti tokkoffaa lammii beema faannoo gargaaruudhaan jaanjawit milishaa tokkoffaan biyya Arabaati. Amma wanni isaaniitu wal dhabdii jechuudha. Akka itti fandi godhu jiranuu. Warri faannoo gargaaru jiru fi kana isaanii warri ammoo Oromiyaa keessatti amma magaalota Oromoo jiran san hundinuu jaaramanii jiran karaa beeytee sinodoosiidhaatiin. Charchi keessatti leenjii isaan gaggeessanii nagarre. Wallagga keessatti nuti rafe malee wali qabeeti warri charchiidhaa hakachiisee dudduqee hunda wali qabanii hakachiisanii wali hin himinaa jaanii akka beeytee haqabu kan qabneef meeshaa bitu godhanii jechuudha. Kaan biyya alarraa bitan, kaan ammoo waliif bitan. Kanallee akkasii naa fudhadhaa qabxii mishigiin lammaffaadhaa maal dalagaa jiranii hoggaa jenne. Mishigiin lammaffaadhaa Finfinneedha. Finfinnee keessaas miidiyaan guututti isaanii jechuudha. FM'n hundi isaanii sadarkaa televiziyoonatti yoo fudhattee isaanii private televiziyoonii guutuun isaanii gaazexaan akka jirtutti isaanii nuti hin jirru jechuu dandeenya zeeroodha. Beeytee Finfinneen miidiyaadhaan tokko miidiyaadha. Lammaffaa qabsoo isaanii tana beeytee political coverii fi legal coverii kannaniif amma warri gaa opposition keessa jiruu fi warri mormituu ta'an hoggaa beeytee wallagga keessa namni du'e Amaaraa du'ee jaan. Dubbii teessanii galaa. Namni ka'ee wacan jechuudha. Hadu'ee bira Oromoodha. Asii warri DC'dha warri beeytee diyaasporaadhaa maallaqa fandi godhanii faannoo baajata kannanii fi bobbaasanii hoggaa isaan wallaggatti nama fixan isaan ammoo ka'aniiti
miidiyaalee isaanii kun Finfinneedhaatii fi daasporaadhaa kun ol ka'ee iyya warra ibsa ejjennoodhaa akka jirtutti innaat paartii maarree paartiin political coverii kannaniif sagalee Oromoo san ni callisiisanii jechuudha. Nu keessaa beektee fagaattu kaafaa of abaa dubbata isaanii ammoo 20-30-40 gabbaasee dubbata. So political coverii warri kannuuf warra Finfinnee keessa jiru legal coverii warra kannuuf jira. Warri legal coverii kannuuf ammoo warra paarlaamaa keessa jiru, warra beektee ministeerota keessa jiran, warra mootummaa naannoo Amaaraa keessa jiran, warri birookiraasii keessa jiru ammoo beektee haduu jiru Oromoodha. Oromoo haduu jiru Oromoodha. Ammoo Amaaraa dhumuu jira jaanii gaafattee paarlaamaa keessatti akkatti boboo'essan ni yaadannaa jechuudha. Walbataa jirra bokkam laa gabe. Badduutii teenya uumaa miti badduune. Du'a lammaffaadhaan nu ajjeesaa jiran. Miidiyaa irratti nu ajjeesaa jiran. Dhugaa teenya qaamaan nu ajjeesaniiti sagalee teenyaas nu saamanii dhugaa teenya illee ajjeesaa jiranidha. Kana godhaa jiru maali? Diyaasporaa fi warra beektee Finfinnee keessa jiru. Legal coverii gaa birookiraasii bikka lamaanii isaan legal coverii harkatan tokko warra caasaa mootummaa federaalaa keessa jiru lammaffaa warra caasaa mootummaa naannoo isaanii keessa jiru. Disadvantagein Oromoo guddaan maali? Nuti PP federaalaatti harkaan qabnu PP Oromiyaatti harkaan qabnu. PP Oromiyaatu faallaa keenya dhaabbattiidha. Waan nama ajaa'ibsu keessa. PP ummaan Oromiyaadhaatu tatti yaamteetu uummata keenya qatarchiisaa jirtu isiidha. Lammiitii yaaddu'ee never. Khali aanaa meeqasaa kiiloomeetira 70 aanaa Fantaallee keessa seenanii aanaa meeqa guuratan khali Wallagga keessa seenanii poolis xaabiyaa seenanii gubanii poolis Oromiyaatu ajjeesaa jiran naannoo Fantaalleetti poolisii 28 Liyyuu Haayilii Oromoodhaatii fi ajajaa kumaa tokko ajjeefne waan takka gabbaa'in dubbatu jechuudha. Isaan ammoo nama dubbatuuf qaban federaala keessaanii iyyaniif mootummaa naannoo isaaniitiif ni iyyan. So isanii galu waan laafaa miti jechuudha. Wanni nu gubbaa jiraatuni waan laaftuu miti. Caasaa ajaa'ibaati jarri nu gubbaa jaarateedha. Taan beektee sadaffaadhaa magaalota Oromiyaa keessa Amaaraa jiru. Magaalaa Oromiyaa keessa warrummaan diinagdee biyyattii harkaa qabuu isaani. Amma magaalaa Abboomsaatiin dhaqee waan ijatti yaala harka jechuudha. Magaalaan Abboomsaa bahaa Arsiidhaa jaaniinsaa yoo dogogoruu baadhe. Bahaa Arsiidhaa amma akka dur jaansanitti Arbaa Gugguu Awraajjaa keessatti dur Asakoo fi bikka hundaa hojjetanii jechuudha. Gololchaa kan hunda keessaa egaa lola sanbooda dheessaniiti isa galan Abboomsa galan nagganni guutuu harka isaanii jira. Qixqixiin 100 oli namni naalakkaa'ee hundinuu qaabaluun naan jaan jechuudha. Gizaachoo Maarraachoo Gizaachoo akka jirtutti diinagdee harkaa qaban. Asallaa fudhadhaa diinagdee harkaa qaban. Direedhaa fudhadhaa. Diinagdee harkaa qaban. I don't know bikka hunda gaanii beeytanii jechuudha. Warri Oromiyaa keessa jiru kuni maal godhu jira hoggaa jenne tokko diinagdee teenya to'atan. Diinagdee Oromoodhaa. Lammaffaa namnummaan beeytee nu basaasu jiru hoggaa jettan kana. Habiibbiis nu kaasu jiru kana beekadha. Gaafa wayyaaneedhaan yaadadha namni wayyaanee dura deemee Oromoo mana manatti ficcisiisaa ture isaanii jechuudha. So diina dhufu hundaafu namni karaa agarsiisu namni eeruu kannuuf kanu keessa jiru kana. Yoo hunda goggore kanu keessa jiru kana jechuudha. Qottee duudaa nu keessa jiru. Qottee duudaa nu keessa jiru kanaaf illee haa poolisii qabaachuu qabna. Gabbaa haa ajjeesaa no kanaamin wanni irraa dubbachuu jiru beekuma qabna. Eenyu nu miidhu jiraa beekuu qabna. Akkamitti firaa dhokkinaan gaa waan mariidhaatti dachaanu. So arraa Walummaan qeeruun itti hidhamtee sosoowuu dadhabdee maalii hoggaa jenne afaan Oromoo dubbatu kana barcaasaa OPDOdhaa olmos harka 150 harkaa qaban jechuu jedhanii. Wanti goggore Oromiyaa'uu irtaa bulchaa jiran. Naannoonni Amaarii bulchuu jiru Oromiyaa, Gumuz, Anfar, mootummaa naannoo Harariidhaa Somaaliillee ifirraa dhiibdee baaftee jechuudha. Oromiyaa hojii qabnaa jechuudha. Keessaa biiroon isaan qabatan maali? Irra guddaa bikka hedduu keessatti ajaa'ibaan ta'e. Gaafuma wayyaaneedhaatu deennatiin isaanii itti gaafatamaan beektee biiroo nageenyaa isaanii itti gaafatamaan milishaa isaanii ammas waajjira faayinaansiidhaa gabiyochiin isaanii. Mee takka takka naahan amma
Ana arbagugu khasa ijakhiyya yark ittigafatama mallaqa qaban bete magala san amma maqado gari biti magala san bete lama khotte dudati nagasisa afaan oromo dubbatamo budget oromiyaan baaftu guututti biti sarratti namni dallala tahee dhiheessi godhu isaani guututti ana hunda keessatti amma fakkiidhaaf irra guddaan stationery haa fudhannu waraqaa fi scriptoo fi maarree aanaa nun jirutti barbaadan mootummaa aanaa beetee isaan kanaaf kannitee koomishina itti nyaata jechuudha. Oromoon na himti jee Oromoon irraa bittu mootummaa naannoo Oromiyaadha. Aanaan 400 fi meeqa hawaa bitu hundinuu Amaara bichisiisan. Hoteelota naannoo sanii bichisiisanii hoteelli akka jirtutti bar kaabineetti waan saamtee isa geessaa jirti. Amma fooqii magaalaa Daddarfudhadhaa magaalota hedduu keessatti fooqileen warra abbootii hoteelaati jechuudha. Nagganni isaan harkaa qaban guddaan as maccii filaa keessa hin jiran jirre. Dukkaana banatee gurguru. Nagganni isaanii guddaan maali? Hoteela. Mana fooniiti. Eenyu kan dhaqee irraa nyaatu? Kaabinee fi kaadiree ta'e. Wanti goggore baajanni Oromiyaadhaa isaan bira dhumee jechuu dandeenya jechuudha. Mana shiishaa qabanii waa meeqa jechuudha waan uummata keenyaan korraptu godhan. Keessaahuu Harargee Baale nam bifne. Baale biitimma kararraa baasu beetee fasaatu jiran Baale. Irra wayyaan duratti Baale egaa aspaaltiin kun dhufe arra magaalaa Roobee keessa bunnaa beetii meeqaa jiranii ajaa'ibdanii jechuudha. Dur namni goobba dhaqa farshoodhaaf. Arra immoo warri goobbaatu beetee Roobee dhufee bashannana. Awwanta goggole jirana. Ammas magaalota gurguddoo hunda kana keessatti seenaa irratti mataskaana maal ga'u kana qaban beekatu. Qullubbii siyyanii mataskaanii rakkoo qabaa miti. Footprintii isaanii ni agarraa jechuudha. Odoo bara gaa charchiilee kana hundaa'u Oromtichi keenya nu qabatee inni afaan Oromootti keessaa nu beeytee faarfatee sagadee waaqa nu kadhate rakkoo hin qabdu jechuudha. Ammoo irra guddaan charchiinii fi bikkummaan karaa Oromootti nama baqachiisaa jirtu charchiitaa jechuudha. Michigan guddoon Oromiyaa keessatti magaalota Oromiyaa keessatti hawaasaan deemu jirtu charchi. Finfinnee keessatti ammoo paartii siyaasaatu deemaan hawaasa Amaaraa kan Finfinnee jiru. Hawaasa Amaaraa ammoo kan beektee naannoo magaalota Oromiyaa keessa jiru eenyu deemaan charchiidhaan deeman. Achi wal mari'atan yaaqi meeshaas ni qaban. Meeshaa waraanaatis ni qabanii wanni biraatii fi takkamoota hedduu nama sodaachiftu keessa daldala harkaa qabaachuu qofa miti biirokraasii Oromiyaa infiltiree godhanii seenuu qofa odoo hin taane asaamnoo gaafa asaamnoo isaanii kumaantaman dhaqanii leenji'anii galan. Arraa kunoo Direedhaa keessatti barre paaramiliteeriidha jechuudha warra leenji'ee dhufe asaamnooni. Wanti goggole jiran. Hasaasaa keessaas akkasii. Hasaasaa keessaas. Hasaasaas jiran bikka jiran hundinuu ni beektanii jechuudha. Asallaan dhiisii gaa asallaan teessaaniiti ittiin deebi'a qabxii tanatti. Duuba amma sodaan keenya guddaan jiru warra leenji'ee deebi'e. Amma gaafa Wallagga keessa nuqalaa jiru kun kamii yoggaa kanaan jettan taate ka gaafa asaabunoo dhaqee leenji'e qawwee bitaniif. Mataskaana keessa dhoofataa dhaabbitii dubbachuu jiru. Amma kan dirree bahanii militeeriidhaan lolaa jiranii ammoo kan dhokatee qawwee matatti bitatanii awwaallatanii kaayatanii jira jechuudha. Arra Finfinnee keessatti ololli kee namni harka qullaadhaa nuti malee isaanii miti. Magaaluu Finfinnee keessa yoo xiqqaate waraana nama hidhate 200 300 nama 500 ni baafta. Sadarkaa hidhannoodhaatti. Walumanni mokkam so magaalota Oromiyaa hundattuu odoo Amaaraaf Oromoo wallolte Oromootti dhuma. Iraasanii deebi'a. Magaalota Oromoo hunda keessatti Oromiyaa keessatti odoo civil warring kee namni beetee dhumu harka qullaa jiru dhumu nuti jechuudha Oromoodha. Direedhaa dhiisii haa Direedhaa yoo ammoo hojjeessan beeku malee poolisiin isaanii walii galama akkam. Kanaafuu gaambishigii afran kanaan qabataniiti arra akkatti beetee qalbii takkaan abiitiin duulle gufuu guddoo kan nuti ta'u jiru eenyu hoggaa jennee qottee duuda. Ammoo irraa haasawaan jiru.
راسني ديبا ودو خطدودان بيتي سياسة خيني خي ساركا بافتن خا داسبرا جروس ودو نديسه خفيفين جرو ودو نديسه خبيتي مقالات أوروميا جرو خي سنو نديسه خدانو أمارا جوان هدو رواسو مربادو مالي خدانو أمارا ركون جرتو إني ورانا جرخنا ببافتا بار أما ولغا خيسا تبني كبجرا خنانو سدي هدتي تا بيتي جرا يامتما خغوجام جوسا غيامتيتي من اسا قبچيسه نمنمان دورا ديمي اورومو ولغا خيسا فچيسيسو جوئي نوغايته خنانو سدي اورومو قبچيفته خنانو سا قبته افام بيخو خبيبسي ديريس دوسيسو يساري بكن abaluun onagi abaluun marre gaafa wayyaane daanii yaadadda qeeroon burraayuudha mataskaana keenya jaanitti dheeysanii jechuudha ogaa hiriira ba'an booda wayyaaneen ari'annaan achi keessa dhohatan amaarri suma dhohata beekadha mataskaanatti gadaamiif mataskaanatti numa dhohatan mootummaa jala achitti wayyaanee nutti yaame maali qeensicha hottee duudaati jechuudha qeensichi hottee duudaadha yaamee nama 15 ijoollee sawa sanitti ficcisiisee jechuudha waluban nama kam soga if gafat lola bete no tifra arkan jirre khamo kabalati duban kan ranu qabe choy silara no pipi tate warani bilisuma oromoda irugudda challenge jutu challenge maliti ogga jenne qayronu wani gabbaw dadabde takkati information esara do fajar oromo walim tunjutu jaran oromo mitakon oromo miti wara oromiya khayse jiru ملي أورومو هدو وساتلو تنالي أورومو ميتينا نتما كاسنو فكات قيروتو وليبي مار يا أخي إبتو تكون أغرتو يتري نمني أمو غوتو را غوتوتي غافا وياني داتيس إساني يتري إساني وري نورتو بباجرو ماليف خانهون در راسو أجر واللغة خيستي أمو خنو إلو بابورا خيستي أنا بدل ليدا بنو بدل ليدا exactly formula wala gasan jalqaban hidatan amma jimma keessatti sida chuftaan dhiisuga tatulamaatu hinannoo qabdi taanu hidachuu dhabu isii maaliif beekta milishaa bargaa milishaan kun almost in thousands in hundreds of thousands asaamnoo leenjise xiqqaaqinna anastanya maallaqa baasu ture bar gaafa wayyaaneen almost khufuu geysee abiyyiin dhufe kana toora 2.6 billion maallaqa mootummaadha ummataa kannanii qabeete dalagaatti barbaadan yaaniin ummataan mootummaan odoo beektuu qawweetti bichisiifatan mootummaan naannoo ani hidhachiisa liqeessee fi bitachiisa silaabar nutis mootummaan teenya noo jiraatte bar qabsoon teenya laaftuudha nuti bar mootummaan qabnu daayirektuma 4 kiiloo irraa bulaa jirra gaafa wayyaaneetis arraas namni if bulchaan jiru oromoodha if hin soobine jechuudha oromiyaan takka harka keenyatti hin deebine maqaa qofaan nu deebi'e gaafa wayyaaneedha maqaa oromiyaa jaaniin nu deebisanii ammoo caasaan santa daayirektili 4 kiiloodhaan wayyaaneen bulchitu arraas sanu xiqqoollee bar uummata isii fayyaduu hin dandeessu maaliif harka 150 qottee duudaa fiifu birookiraasiin keenya federaala keessas akkasuma jiran yeroo nama hubattu akkam so isaan taraa dura namni beekee qawwee hidhachiise mootummaa naannowaati amma gaa mishigina afraffaadha naannoo amaaraati naannoo amaaraa gaa fudhanne hidhannoo tokkoffaan eenyuu kanaan jettan taate Gojaam tokkoffaan Gojaami lammaffaan Gondari sadaffaan Shawaadha afraffaan naannoo Wallayyee kana waluban nama kam eessarraa harkatan dura maqaa liyyuu haayiliidhaatii fi maarree mootummaan fi fuulee injiftee qawwee kan nu turteef kasanirraa hafe immoo maallaqa kan niteef maallaqaan qawwee bitatanii jechuudha mootummaan naannoo amaaraa waluban nama kam mootummaan naannoo amaaraa maallaqa kan niteef eegas gaabiyyi nuti dammaqee eegaa saamunoo keessaa hote is already too late potentially averageidhaan yoo xiqqaatee magaalota Oromoo keessa hundaa'u nam 20 gad numa jirre kanamii beektee asaamuun leenjisiin
yoo xiqqaatee sanii mujja magaalaa xixiqqoo feetan keessa nama 30 nama 30 nama 50 bika garii nama 100 200 300 bika garii kuma hidhachiisan meeshaa nu dhufteef meeshaas ni qaban magaaluma feete keessa namni leenjii ni jiraa fi hidhannoon ni jirtii fi caqasuma jiran mishigiin afrantu wal caqasti ta biyyaalaa jirtu ta finfinnee jirtu ta magaalota Oromiyaa keessa jirtuu fi ta naannoo Amaaraa jirtu. Dhiironni hubattanii hayyee soo faaktarii tokko guddaan ammaa'u qabsoo teenya nu harkaa faagarraa baasuu taa'u eenyoo jenne qottee duudaadha. Qottee duudaa kanaaf gaa tarsimuu of danda'e Oromoon baafachuu qabdiidha. Amma akkamitti kaawuntarii akkamitti goona ogaa jenne tokkoffaa Oromoon biyya alaa diasporaan Oromoodhaa diasporaa qottee duudaadhaa caaluu qaba. Jaarmiyaanis hoggansaan jaarmiyaa fi faayinaansii tokkummaadhaan caaluu qaba. Keenya bibbittinaa jira jechuudha. Barama ogaa waa baas jettuun lammi keenya beekee waan guddoo maaliif hin baafne caasaa walitti qabduutu jirri. Ogaa 27 dabre kana maqaa paartiidhaan hawaasni keenya diigame biyya alatti. Amma bara hawaasni keenya diasporaadhaa akka afooshatti irra ijaarame jechuudha. Akka qabsootti irra, akka siyaasarra, akka koominiti irra hawaasni keenya jabinaan maal qabaa ogaa jenna. Kanaa'uu eega wayyaanee kuftee jalqabanii jechuudha. Egaa waa beekee paartiin teenya biyya galanii uummanni Oromoodhaa amma xiqqisho afooshatti wal jaaruu jalqabe amma afran kan. Bika garii ammoo haraamii jechuudha. Walii gala bakka Texas keessa mana qawweenu naman dhiisaniisa amma yoo ati beektee amma afooshaa Harargee finyetti boo gandummaan deemtaa buucee sirra bu'aa jechuudha. Warra amma afooshaa Harargee jechuu sodaateef irraa Harargee maal jaasamo Oromiyaa bahaa bareentuu xabboo achi fageessaniif irraa beekte dubbitti eessanii gala paartiin teenya fi gufuu turte jechuudha. Uummata Oromoo biyya alaa kana beektee callee cittee fakkeessanii diiganii bittinneessanii hawaasni kun beektee koomunitii sarkaa diiganii afooshatti namni keenya hafee tanumaa irra didaa jiran. Warri immoo akka gaariitti ijaarame keessa afooshaan ta Awustiraaliyaadhaati atiin Kaanaadaan tokkoffaan fakkaatti. Hunda gogoruu baadhee warri Kaanaadaadhaa akka gaariitti afooshaa ijaaratee jira. Warri Awustiraaliyaallee lammaffaa ta'uun oolanii Awurooppaa tana keessa hin beeku. Awurooppaa tana keessa afooshaan ni jirti moo jirtu bara dubbii nama ajaa'ibsiiftuu jechuudha. Kani Amaarri jaarmee dhibba meeqame listii san gamanaan fidii shabboo agarsiisitan mallee kani Amaarri jaarmee dhibbaa ol qabu biyya alaa kana keessatti namni sikkoo mandoodhaa fi ijji diimattee jechuudha. Warra irra duulee jira jechuudha. Kani hin beeku paartii siyaasaadhaa gandummaan deeman jaanii sikkoo mandoo diiguudhaaf warra beetee tattaafatee beekaa jechuudha. Dirqamaanii didanii garii qaanfatee ammaa dheessu jira jechuudha. Sikkoo fi mandoo kani waldee gargaasaa jechuudha. Afran qalloonni sodaataa namni keenya dhiisii waa. Aboo hin dogoggore. Mee warri sikkoo mandoo takka takka naa hanna. Wanni godhanii jechuudha yaabala ideoloojii aadaawii limmuutti tanafxanyummaa sanii paartiin siyaasaa Oromoodhaa isumaaf gabra akka taatu fadhan jechuudha. Duba hadamni kun hundi du'aa jiruu qabaa jechuudha. Barnamni afooshaa qabaachuun koomunitii qabaachuun silaa beetee paartuma siyaasaa keenyaa hundi gargaara jechuudha. Eega galanii Oromoon jaaramtee jechuu dandeenya. Wanti dogoggoree boo Torontoo tana fasaada godhanii jechuudha. Diiganii fixanii Oromoo. Awustiraaliyaa tanattis bikka meeqatti warri siyaasaa hawaasa keenya diigee fixee gaa Amaarriif jaaree jira. So hawaasni keenya akka afooshattis feetuuf jaara rakkina hin qabdu. Adeeroo Harargee jechuus waa haraamii midawwari. No. Wata kale kana wanti qaanfattu qabdu jechuudha. Jaaramuu dhabuutu nu qaanfachiisa malee jaaramuu nu qaanfachiiftu. Akkasii toletti. Ara walloonis achi baatee akka walloo jaaramuun asseetiidha malee laabilitii miti. Sikkoo fi mandoo qabaachuun keenya boona gaacheena malee qaanii miti. Akka afran qallottuu jaaramuu danda'uun akka beetee murawwattuu jaaramuun akka itottuu jaaramuun qaanii qabdu jechuudha. Jaaramuu dhabuutu qaanii. Dhiiroo walubannaa. Jaaramuu dhabuutu qaanii malee jaaramuu qaanii miti. Ammoo maarra jaaramuu qabda. Tokkummaa Oromummaa sirra jaaran rakkina qabdu. Harargee ofiin jettees ammoo wanni ati beektee akka Harargeetti
afooshaadha du'aa jiruu qabda ammoo ubbaleen kee kaan wajjin gaawaa wal faalleessu dalagin jechuudha. Waan akka tokkummaa Oromoo laaffisutti miti if jaarii caayaan teetoni miseensa Oromummaa sanii ta'uu qabdi jechuudha. Yoo hundinuu miseensa gaaddisa Oromummaa kana taate leeyina hungaa wali cobee ka galaana guddaa ta'a jechuudha humna nuutaa. Kanaafuu jaaramuu dhabuu ta'u qaanii malee wal jaaruu fi jaaramuun wal jala deeman jaa warri abaluu tokko. Warri abaluu haga nama kennaa jee wal jala deema adeeroo jala deema haati shee jala deema jechuudha. Wal jala deemuu dhabuu naami du'aa'ummaa shabboo miidiyaa maali? Warra walii galee alaa galee nu godhii dhabara. Wal jala deemuun ifiifuu walii eemaramuun xaa'aa walii godhuun ulamaa'ota keenya ajajamuun hayyoota keenya ajajamuun hoggonoota keenya ajajamuun waajibaa jechuudha. Waajiba yoon hogganne hogganamuu qabdaa jechuudha. Walii gallamoo kam kanaafuu Oromootii bikka jirtanitti wal jaaraa Amaara kana beetee isaan jaarme guddaa qaban waan jaarmee qabanii fi yoo arra walloo dhoona jaan edanoo miiliyoona meeqa baasanii jechuudha. Keenya barbaadde manatti illee tapha waan facee jiruuf telefoonatti dawwalti yaaboo walloon takka bara kunoo dhumtee kana taate haan manaa'uun agartu. Kadhaqeetu guuruun argamnu jechuudha dhiisii tokko haqallu si duun qabnu hoggaa haqallu arkattee irra deebee guuru sanuun arkattu. Jaaramuu dhabuun keenya nu miidhaa jirti. Kanaafuu Oromoon biyya alaa mishigii kottee duudaatii fi tanafxanyaa ta daasporaa tana akkuma marroon beetee piipii duulaa jirutti kaanutis itti duuluu qabna. Akkana jechuun dhaqaatti godhuu no we need to compete. Tit for tat. Yoo hiriira baan hiriira bahu miidiyaa isaanii miidiyaatti dhaabu hoggaa isaa waataawusii dhaqu dardarri Oromootis qabeetee qabadhu shamarree beetee tawaayitaawusii keessa dalayduu agarte. Shamarreen teenya deeytee faranjii nu qabadhu isin jiru ammoo dardarri keenya qaaniin qabdu jechuudha. Adii takkallee harkarra keessee akka Oromoodhaa dubbattu yoo gootes waa haraam hin qabdu. Sheekha bira geessaanii haa godhadhaa. Walii gallamoo kami? So diasporaan jaaramee firaa dhookke lammaffaan Finfinnee bikki Finfinnee tun gaa ijaarsa addaa feetiidha. Oromoon bikkummaatti dadhabduudhaa isa gaa jenne Finfinneedha. Akka malee dadhabdee Finfinnee keessatti dadhaboodha. Ammoo magaalota keenya irraa baasuu qabna. Bobbaa fi gala isaa ollaa kee namuu basaasa qabsoo Oromoodhaa ta'uu qabda. Inumaa maal jaaniin neighborhood watch himu malee. Neighborhood watch jaanii jette amma biyya wanniidhaa kana mana waliif laalanii jechuudha. Neighborhood watch jaanii biyya alaa kanatti jira. Ollaaf laala. Kanaafuu warri Oromiyaa keessa jiru namuu magaalaa ta'e to'adhu. Jarri kun maal keessa jiraa beeki. Fuula haaree kaseenee bookanallee to'adhu jechuudha. Waliigallee bookame kanaannoo Amaaraa jiru yoo sadee kan irraa qabne kanaannoo isaa jiru sanillee waan sodaa guddoo irraa qabnu jiru irra guddaa gaa namni keenya tana beeku qaba. Tana keessaa baan maaliifiin kana hundarraa yeroo kanneef irraa haasa'uu barbaade. Wallagga waan nu beetee dubbii Wallaggaa nu galuu dandeessu yoo kana beeytan malee. Yoo kana beeyne qofa rakkoo walloodhaatis isanii galuu danda'a. Walloo amma nuti beeytee hawa bikka birarraa dhufanii akkana jaaramanii deemanii jechuudha. Akkana jaaramanii namuu dirqama adda addaa baafatee kan biyya faranjii jiru maallaqa baasee dura iyyaa bara. Amma haxaayyee sanii yaadadha. Haxaayyee onagiitu dhufee dhajaafuu onagii achi jira jechuudha. Onagii dhufee katamaa በትላልቅ መሳሪያ እየደበደበ ነው። amma Wallagga dhageeffatan gaafa Oromoo ajjeesuu deemu takabbanaa jaamee dhageeffadha. Every single day it was 316 gabaasaan isaa Wallagga. Amaarri marfamee jira. Amaarri marfamee ammoo kadhumaa jiru Oromoo. Akkana waliin dalaganii jechuudha. Directly dawwalaniif it was 360 dhaaf. Warri diasporaadhaa Amaara magaalota Oromiyaa keessa jiru hundaa'u akka joornaalistiitti akka riippootariitti itti fayyadaman. Walii gallamoo kam? Diriiraa keessa bar gaafa Oromoof wanni wal lolan nuti bar hin qabnu magaalaa hunda keessa namatti hin qabnu. Isaan ammoo magaalaa hunda keessatti. Magaalaa hunda keessa abbumatti dawwalamtee gabaasaan VOA'dhaan BBC'dhaan
wani dhaan dabartee fi sogaa hawaasni keenya kabiyyaalaa kun ifjaaruu qaba. Kabiyya keessaatis ilmaatu qeeroof qarree dalagaan teenya guddoon magaalaa teenya to'achuu. Daandiitti deebinaa jechuudha. Qeeroof qarreen direedhaa maaltu bobba'ee galaa laaluu qabda jechuudha. Sabaaf sababni ijaan laaluu qabdan. Keessa seentanii infaltiree gootanii wanti beektee gosan lakkaa'attu. Abaariin noolee fi jaarsoon qabu alaa fi beektee obarraan qabdu jechuudha. Afaan Amaaraa dubbannaan Amaaruma siisaanii keessa seenii infaltiree godhe maal jiranii waan isaan oolanii bobba'an waan isaan nu kurfaa'an beekuu qabna. Odoo akkasii beekne Wallagga irra kan nu harkaan dhumu. Wallagga beektee keessummaa jee odoo buna guursisu odoo beektee warruu isarraa kutee kan nuufi odoo aannan obaasuti arra kun dhiiga isaa obaasu jedhanii jechuudha. Walii galla Oromoon hammataa kan san eegsii guddoo irra haa Oromoon hammataa miti. Wala hammanu miti. Hammataa jee wanni sammuu ta'e duuchuu jabara akka ati beektee itti dammeen riba. Oromoo haqaafino adeeroo haqaafii miti. Nuti haqaafii miti. Waan wal haqqafnuuf illee hin jiru jechuudha. Namni silaa beektee keessummaadhaatu kabajuu qaba biyya namaa dhufee. Dhiroo nuubatamoo kam? Hayyee qabxii tanarratti yaada kannachuu dandeessanis isaniif kanna ammoo qabxii ittaantu itti dabaru. Dubbii Amaaraa tana sirriitti irra deebi'aa laala. Namni garii beekadhu oduu oowwitu narraa eegaa jirtanii oduu sanillee isaniif itti seena. Gaa hawaasni keenya kabiyyaalaatis tokko haa taanu, kabiyya keessaatis tokko haa taanu. Jarri kun maappii isaanii agarsiisin mi'as baasi. Tokko haa taanu. Laal jarri waan isaan barbaadan laaftuu miti jechuudha. Waan isaan sirraa barbaadan tuulama guutuma fudhatanii. Tuulama guutuma fudhatan. Jara kana yoo ammaan kaawuntar beektee taba baafanne malee dubbii laaftuu mi beekatta yaa Amaaraa mangistiin. Hayyee qabxii ittaantu tokko dabarre waa'ee beektee amma sadarkaa falmittiin saba sadii dorgomsu Oromoon bikkatan jirtaa laali. Oromoon hedduminaan odoo ta'in jaarmaanii Amaaraan caalamne eessatti biyya alattis Finfinneettis magaalota keenya keessattis jaarmaan jarri nu caalee jira. Miidiyaan nu caalee ni jira. Diinagdeedhaanis nu caalee ni jira. Walii gallamoo akkami? Caalamni jira Oromiyaa keessatti haala sirreeffachuu qabna. Hayyee kun akkana. Arra ammoo Guraageen nu caalu jirti. Jaarmeen. Guraageen arra hulaa isii coowwanne lagannaa godhuu dandeessee jirti. Hiriira bahuu dandeessee jirti. Qolqabbii diinagdee abirra kaa'uu dandeessee jirti. Akka ajaa'ibatti falmataa jiran. So falmiin teenyaa fi falmiin Guraageedhaa waggaa laallee sadarkaa beektee hawaasatti fi qeeroof qarretti Amaaraas hin geenyu, Amaara dhiisaa Guraagee hin geenyu. Dhugaan jirtu kana. Wannummaan beekadhu haareetti dambalii uummata irratti dalaguu qabnuuf kanaa jechuudha. Haga Guraagee takka sabni keenya irra falmachuu hin dandeenye. Maaliif waan amma ani sanii hime kanaa jechuudha. Bineensa nu keessa jiru jira. Bishaan maaltu goosaa dhugaa jira waan keessa jiru goosaadha. Oromiyaa tana maaltu qabsoo Oromoo tana burjaajeessaa jira dhugaa jenne bineensa Oromiyaa keessa jiru. Beekte akkasii beekuu qabna. Waan nu keessa jirutu sochii nu hanqisaa jira. Abiyyitti gabbaanee falmachuu keenya dura jara kana to'achuu qabna. Ijaarsa abshaala ta'e karaa beektee dudduqqeen fi maali qottee duudaan Oromiyaa keessatti haala sochii fi bobbaa fi gala keenya ittiin beeknetti of ijaarre abiyyi chaalenji godhuu hin dandeenye. Walumataa jedhamu akkami? Tuntana magaalaa keessa ni jirra. Magaalaa keessa Oromoon ni jirti. Amma waa akka dursanii miti jechuudha. Ni jirti ammoo hagas hin jaaramne. Kun amma falmiidhaan ammas namni nurra amma walaayitaatu caalee jechuudha. Falmii karaa nagaa jajjataniin kanaan ammoo maalitti walaayitaan nu caalan ummataa fi
warruma PP walaayitaadhaatu fi uummataa tokko tahee qabsoo isaanii gaggeeffataa jira. Walii gala makam PP walaayitaatii fi uummanni walaayitaa tokko tahee qabsoo ajaa'ibaa gaggeessanii jechuudha. Kanaafuu nuti amma qabsoo nu deemaa jirtu waraana bilisummaa Oromoodhaati malee ta hawaasaa ta qeeroo fi qarreedhaa hedduu biyya keessaa fi biyya alatti illee deebitee ijaaramuu qabdi. Hawaasni keenya sadarkaa afooshatti ijaaramuu dhabaatu qaanyii malee ijaaramuu qaanyii hin qabdu. Hawaasni keenya biyya keessattis ijaaramuu qaba. Ijaaramee beetee paartii siyaasaati miti. Ijaaramee uumaadhaa san uumachuu qabna. Indijinesii kate. Namuu beetee akka direedhaatti akka baare namuu bikka fi sanitti wal quba qabaachuu gurmuutii xiqqoo tanaa bara ta walitti coomtee daandii guddoo beetee mootummaa tana cabsitu taatu jechuudha. Malee Finfinnee taa'eeti ka Wallagga ijaaruu dandeessu. Ka Wallagga keessa taa'ee ijaaruu qaba. Ka Harargee keessa taa'ee ijaaruu qaba. Ka Arsii keessatti ijaaramuu qaba. Kan Gujii keessa ijaaramuu qaba. Ka Booranaa ijaaramuu qaba. Ka Walloodhaa ijaaramuu qaba. Ka Wallaggaa ijaaramuu qaba. Iluu fi Jimmiis akkasi. Namuu bikka jiru sanitti gaa wal dadammeessinee inshallah yoo Rabbi fedhe yeroo gabaabduu keessa yeroo saammannee hawaasni keenya xiq jee beeyte yoo Rabbi gaaddisa tokko jalatti deebi'ee if ijaaree qeeroo fi qarreen teenyallee deebitee of ijaartee sochii waraanaa kana jalatti gaata dambalii uummataa waggaatti daane game over. Lolli Oromoo waraana horachuu baranne barama. Waraanni keenya amma asmaraa dhaquu si barbaachisu. Aanaa ta'e keessattuu leeffachuu dandeessaa wanni ammoo hin danda'amin maali hawaasa ijaaru. Kana maaliif egaa riisarchiin godhamee wanni ijaaramuu dadhabnee fi waan nu keessa ijaaramtee jira. Waan qottee duudaan amata afran dursee nu ijaaramee fi gaafa wayyaanee bara maarii ijaaramee qabu. Bakka tarka gaarii naa hubadhaa. 2018 dura maaliif qeeroo sossoo dandeessee arraa immoo maaliif qeeroo sossoo hin dandeenye yoggaa jedhe faaktarii tokko 2018 dura qottee duudaan araa kiiloo keessa hin jiru. Qottee duudaan mataa qaqqabatee jira. Qottee duudaan sodaachuu ture. Gaafa sangaa namni ijaarame nu qofaa jechuudha. Egaa biyyi dhufee waan qabnu san takka takkaan nu harkaa diigamtee dhumtee arra bikka keenya namni ijaaramee bikka keenya bu'ee eenyu qottee duudaan Oromiyaa keessatti. Oromiyaa beektan harkaan fudhatanii shakkaa jechuudha. Isa araa kiiloo jettanii Oromiyaa waan harkaan fudhatin. Qabsoon isaan gaggeessaa jiran laaftu miti. Lola kaabaatu fashilsiisee malee warri jarri Michigan afrantu walii galtee Oromiyaa bikka shanii cabsuudhaaf karoora qabani. Yoo qabachuu hin dandeenye Oromiyaa diiguudhaaf muratanii turan. Ammoo gaa wanni sana ammaaf galma gahuu hin dandeenyeef. Amma diiguu dadhabnaan Oromiyaa ammoo hawaasa keenya diiguu danda'anii jiran. Isaan nu dursanii ijaaramuun gaa arra beektee sochii nu hanqisaa jirti. Kanaafuu qeeroof qarreen Oromiyaa keessatti ijaaramu, hawaasni keenya ijaaramu, biyya alattis ijaaramu, jaarmiyaan caalamnee jirra. Jaarmiyaan nutis caallee harkamuu qabna. Sabboota laaftu mootummaa federaalaa chaalenjii godhuudhaaf. Walii gala bakkam haguma walaayitaatu hanqachuu keenya qaanii guddoodha jechuudha. Meegaa dhaloota haaree kanaan wanni nu jennuun maali? Arraas boruus abdii guddoo irraa qabna hawaasni keenya kallattuma dhabe jechuudha. Namni kallattii irra isa kaa'uu dhabe malee hawaasni keenya bilchoo. Hawaasni keenya bilchoodha. Ni falmatallee gootummallee irrallee dhabne ammoo itee ni face nama waliin qabu fadhaa jechuudha. Nama waliin qabu fadhaa. Ammoo waliin qabu kunis ka warri waraanaa beekadhu hedduu hin dandeenye jechuudha. Hedduu hin dandeenye waraanuu hidhachuu malee hawaasa waliin ijaaruu sanii gaa numa qabdina fakkaatti. Dhiiroo hubattamu akkam mee qeeroo fi qarree wallee tanaan isaan afeeraa qabxii itti aantu dabara. Heri lammii teenya lallabaadha jibbadhaan maddeeni. Asan qofaa miti guuza jira baay'ees nutti afeerratte. Tafkii fi tufaanaa singirees yaamteenti. Osoo nurraan kooniin murruqii dabaltee calii calanqootti. Tanaaf hin gufattuu qabsoon Oromooti. Itti fufti qabsoon hamma bilisoomnutti.
Hero daloonni gubee jajjabiitoo jenerashiin ammaa gootoonni eeguutu bilisummaa teenyaaf kan akkanisumaa. Hero daloonni gubee jajjabiitoo jenerashiin ammaa gootoonni eeguutu bilisummaa teenyaaf kan akkanisumaa. Meisu dem shirinya puta akhafu babu lami kesikuta Gandiras meisu dem shirinya puta ya galota tu galo takarone al sabon safetin olumon tokomi ya galota tu galo takarone al sabon safetin lamiko tokomi warega makalin Kuma jabisa tukuma Injifannoon galuu fagoon sayi amma Oromoon tokkuma jabisa tukuma Injifannoon galuu fagoon sayi amma Hayaga abdi guddaa qabna inshallah lamu tattaafadha qeeroof qarreen marihadha jarri eega 4 kiiloo seene beeytee caaya ulura kaa'e caaya sankaama cabsee keessaaboo qabna dammaquu qabna hirribara jirtanii beeytee hirribara rabbi nu haa kaasu namni si dura jaarame akkasii godhaa jechuudha yoo rabbiin fedhe abdiin guddoo kan qabu keessaa gaafa laala qottee duudaan 4 kiiloo keessan turin gaafa qottee duudaan mataa qaqqabate san ummanni keenya seenaa akkanaa hojjechuu danda'e jechuudha. Eega mataa ol qabatan nuti mataa qaqqabanne bar you have to understand Oromiyaa keessa rakkoon guddoo maalii yoo kana jettan taate qottee duudaa. Wannummaa sossoo dadhabnee qottee duudaa. Kanaafuu qottee duudaa kana akkamiin manage goonaan waan tarsimoo beeytee waan qophaa'uu qabnurraa waan herrega godhu at least to'achuu danda'uu qabna. Ijaarsa beeytee kaawuntarii isaanii keessaa irra caalu san jaarannee adabatti godhuu qabnaa jechuudha. Arra akkana jechuu dandeessan dhimma gaafetti qeeroo fi qarreen irraa hawaasii irraa kun akkana gabbaatanii onnee akkanaa tana hamma onneen akkanaa tun deebitutti qabsootti fufna akka shabboo miideetti itti dhiyaadha down qottee duudaa down dudduuqee. Gaafinti yaa arraa on dandeenyu yes we can sagantaa teenya gataarraa tana yes we can qulfiidha jechuudha. Yes we can ummanni Oromoodha Oromiyaa bilisoomsuu barbaade namni asallaa jirtu asallaa ta'e bilisoomsi qottee duudarraa sabooda walattaatti aantu pippii dabara
odoo hottee duudaan beeytee hottee duudaan nu ol jaarame Oromiyaa keessatti nuti Abiyyi mo'uu hin dandeenye. Irraa sadii deeba. Oromiyaa keessatti wanni Wallagga keessatti dalagamaa jirtu tun Oromoo hirriibaa kaasuu qabdi. Wallaggaarra eenyuun dhumaa jira kanaan jettan taate Wallaggaarra nama beeytee ifi buna guuruudhaatti dhufee keessummaa isa keessa qubatteetu ta afaan isaa beeytuutu warra Wallagga akkanatti beeytee turaaf godhaa jira jechuudha. Walii galama akkam wanni Wallagga keessatti taate boru Arsii wabii maal qabda? Oromiyaan guutuutu wabiin qabdan. Kanaafuu diina nu keessa jiru kana to'achuu danda'uu qabna. Ajjeesuu miti to'achuu danda'uu qabna. Atiin to'achuu ni dandeenya na fakkaata. Itti yaadamee irraa wal mari'adhaa namuu mee magaaluma ta'e santana keessa waan deemu jiru mee gabbaa laalaa jechuudha. Magaaluma ta'e santana keessa naggadee eenyutu harkaa qabaa. I think badhumtanii bara amma magaalota hedduu harkee jechuudha. Jabaan keenya mana farshoo isaanii keessa bulaa jechuudha. Walii galama akkam. Safarshoollee taphafillee godhatanii dhuydanii jechuudha. Silaa isiin haraami. Beetee immoo warrummaa warri farshoo dhuydu. At least akkuma bikkuma Oromoo takka gaaddisuu Oromoo takka tafarshoollee kami uummachuu dadhabdan. Rakkinni keenya kalaa bar jarana. Tujjaarri keenya abbootiin qabeenyaa keenya mootummaa keessa jiru isaanirraa nyaatee isaanirraa dhugee isaantu bashannansiisaa jechuudha. Malaa wanni biiruma san keessattuu fajaajeessanii sii kannanii jechuudha. Yeroo waluma nama akkama. Gubbarraa egaa maayikiraafoonaan isa afaan Giizini አደዝዛቸው አፍዝዛቸው ጌታቸው አፍዝዛቸው አደዝዛቸው አሜን አትቀደሱ ጅራ ሴት ወቀደሱ ትንጁ ስቆፈሉ ጅራችሁ ኸላፉ አቦቲ ቀበኛ ከኛ አችት ቤቴ ቀበኛ ከ ተስለ ገንገለቻ ቡልቱ ገንገላች ፈርሾዱ ይዴ ኢሳን ከይሰ ቡልቴ ሰው ከምን ብሊሶ ሙቴሳ አችሁ ወዲሮ ድብት የሰኒ ገልቲ ቦከም dardar keenyaas abbootiin qabeenyaa keenyaa kaabinee fi kaadireen teenyaas achi jirti bar baajenni Oromiyaadhaa bunnaa beetii isaanii keessa dhumee jechuudha fi mana shishaa isaaniitti yoo hanan jijjiirre if jijjiiruu hin dandeenyu jaran inna allaha laa yughayyiru maa biqawmin hatta yughayyiru maa bianfusihim waaqayyoon akkas jaa an saba tokko ummata tokko irraan jijjiiruu jaa yoo isaan if jijjiiran malee yoo jijjiirama barbaadde if jijjiiradeero bilisummaa barbaadda ammoo diina kee beeytee fooqii ijaartaa fi achii nyaattee dhuydee bitaa gurgurallee isaanirraa malee bitattu jechuudha isaanitti malee gurgurattu no yoo maallaqa kee irraa qabachuu hin dandeenye yoo farshoollee dhuydee taisaanii dhiisaa teessanuma dhugaa jechuudha hoteela uummataa keessanillee uummachuu dadhabdanii. كمسلم سلاح حرام وديرو حرام عليك أتدلين تبدأ تشالا توك فرشو دويت تلما دامو مالك هيتي مالي فرشو قد تشاجرا يتشوي نمي صدقة الجارية بنتينان وجي أتيجي بافتوني فساني ببلا تجرا يتشوي تغرت ويدي متي تنامي دوغسان ودافو غياك يا مربي تسي أكبا يتشوي زراعتي دلي دي في متي bunnaabeetii babal'achuudhaa fi zinaan babal'achuu san keessatti investimentii ati qabdu saniif guyyaa qiyaamaa rabbiitti si gaafata jechuudha. Inna Allaha laa yughayyiru maa biqawmin hattaa yughayyiru maa bianfusihim. Yoo safuu keenya eeggannee oromummaa keenya dachaanee namuu ka amantaa kee farshoo si hayyamtus ta oromoon dhuyduu hi jechuudha. Akkamitti amantee ol seentee waan isaanirraa dhuydu. Walii gallaayyuu. واحد وان تلفتشو قبلو جرا تبرا دامسي انقبو ارتستي غلطة قدى أورمو برا قبو جرا سانيس رأي سريو ديسا سندورا سارتو اسمايو دا خطابة سينا بايوغرافي أباي سيدا اسمايو موسى دا خطابة إسا سندي رومالي فرامبتن حواسني خينيا خبيالا اللي خطابة إسي خنا غرغرافي يحاقلان اللي تاتو غرغارا beetee ilmaan yataamaa nurra dhiisee deemeeti saartuun abbaas taatee haadhaas taatee ijoollee tana guddifte balayyeenisi nama rakkoo gurguddoo keessa dabre saartuu Usmaayyoodha.
الرختام نخون تتقاتا يجوي أنا برج الراب يلا أرتيستي وندر مو بافتني وصارت أسمع يودات أنا مالي في ربي أكيد دمك يسوع خير هذا توجه بقى بتشوي دمك يسي خير جهوني أرتيست بهنا في أكيد والله لو خلوا ركودا يجوي أورمون توني نمو شو بيساني في أبلو غرغارين كوفان غرغارتي بر أمو نيوتو غرغار سحكا غودا تان نما غرغارتني يجوي دمك يسا وو أديرو وو لا قبنا يجوي أديرو وو بيتي خفالله وانا متي مسان نمي أرسار تقول غرغارو قبضني جرا يجوي خبراتي بيتي خاقا مرت وايدا تنف أبلو تو كمارة دا بيتي هاي إساس غرغارو كبري دا بيالة نما بافتا خركتين يجوي خوردي ميليونيرا خوردي واقع بافتني يجوي خوانك بنمو خادم بين إنسان دوم تو يجوي إلى أرتي أصفان رتو ياما مودابون وري بيالا أستراليا تو بكادة تو سارتو داف كرا بيالا بودا تو خلو دابون كيني ما جاب سيفتي يجوي برميشون توني هذا والتي أبا والتي البليان يسي قد دفتي يجوي خيسينو دائما خطابنا خوتي تكاتا خلافو سارتو تنيايا دنو هابرا دابنو وري بيا خيسان لي أبوتين كبينيا ميشو سن أدرا وني غريب يكر وني غبرو ما نمت ديري سو خيسا نما سبيرا حقا كبو خانا وغا بيتي قودي ساها ولالتي يخي چبو دا قبنا يچوي چبو قبنا دوتي لما تنو أورمو برت والقطع متي يچوي دوتي ارتستو ما كونو فولا بر خليس ارتستي خلانه شو بيفتو راوند ديسن طياره وند بتسلادن ديسه طياره وند بتني في يچوي خنو خلوب بودان كوتي ilmaan facaasee wanni tu walirra nama laalchifti keessaawu artistiin gara bahaa rabboo qabdanii jechuudha dhiifamallee naa godha artistiin gara bahaa artistiin arsiitiif hargeedha wanni teessan hin jirtu yaa taabaa barisan faayidaan qabdani naanti waa'ee dhiirasi keessaa qaqqalanii fixanii waa hundaan boodatti hafte kanaafuu adeeroo saattuu talasuma yoda khitaba si war biyala hundinu sartu da so de se khaysan no dubbisi war khitaba khala barbad khaysan no dubbisa yodan de se sartu dubbisa sartu le page khay rabbayti yad dubbat xaaliyan ya abbatu dubbata choy sodatin dukkira khasa der wana sinje dukkira khasi qoda gudda qaba banke artisti qofa miti qabsawalle حالتي في أباخيتي قبصوت أنا قماشتي خنتي أراتو تيدما جرتا يجوي أورومو بلا وان قدو قبدا حقا قدا أرسل أورومو بيتي دابس يافو قبتي في التنسيني أواسني خينجل لي رب صداد بلا دابدا أرتستي لما فانا أمو خيدو بيتي قرانا جاتي خيسا أديرو يونس عبد الله يتي يجوي سبو كبيبو فولا أنتم تيسنتون نما جاب شفتي أشوي أبى سلا أرتستي براته لفرق أنقلتني يتني قوياتكم منا بالتني في قوياتكم مخينا بالتني يتني هني لا باتني في أشوي يونس عبد الله براديرو وربما نرى قامنا استعيد بتوخنا ودو أن هندلتين ودو رقدان كن ينجره قافوا واتا كنجره بلسوم ما لأنني جينا مولي سبحان نمازنون دورو دمك أشوي barasan artistini sinamumma oromo fi njuru echuri jireenye isaa guutu dhiisee bahee biyya Somaaliyaa keessatti achitti rakkat ebar waan nama ajaa'ibsu echuri gaafa baqatee biyya namaa jiru rakkoo keessa jiru beekadha gaafa biyya isaatti deebi'amu rakkate khaasaba kana beete harabbi wo bakkara faalaala echuri dubbii ijoollee Ismaayyoo kana faalaaleeti dubbii beete Yoonis Abdullahi kana laalee بكون دخيسة توان ضد جنة خنا لعلتي وجرخون جنا ده جابته خير نما ربي برقالي بالنسر ربي تون قالي بلينكي تم سواك قالي لا تم سواك خنا بيته إنه وأبوه خنا في رأيده كل لفتو ماله واقع سفر نابتو يو بيته أدي غوتو أدي تادي أبي تكشوا تكسر
daadii galaanarra eenyu quba qabaa jechuudha. Quba qabna. Haati beetee eenyu jettaniin eebbisa addunyaa ta'u. TV irra fidanii ni ajaa'ibee jechuudha. Artistummaa kunuu gatii walqixan qabu bara. Garii kana beetee maraattanii fi huu jettanii fi miliyoona meeqa darbitanii private jettiidhaan bararsitanii garii ammoo maqaa isaanii dhagahuun barbaadda jechuudha. Saboo aarsaan eenyu jettaniin eebbisa addunyaa kafalee eenyu kafalee jechuudha. No abbaa feeteenuu aarsaan eebbisa addunyaa kafalee madaaluu hin dandeessu. Bara inni du'ee lafarra shorroysanii adeero. Sadarkaa sanitti namni Oromoodhaaf aarsaa ta'e jira. Yes, namuu sadarkaa adda addaatti ammoo tun qaalii jechuudha. Kanaafuu haati amma eebbisa addunyaa maal keessa jetti laata? Yoo lubbuun jiraatte jechuudha. Waa daganna Oromooti, waa daganna. Fuula goonaa jechuudha. Uumanutti iyyanii uumanutti himaniif iyyina. Du'aa caalutiif iyyineeti Wallaggaatti usnaa jechuudha. Ta ummataa yeroo sabni asin nam tokko du'e beekadhu. Asitti kumaantamaan dhumaa jiran. Arraawni kaabala Oromoon. Uumaa caaluu yettee arraawni kaabala. Because itti himame miidiyaa fi brainwash taane bara. Sani galuu qabaa jechuudha bara. We've been influenced. Woohumanutti himame qofaaf shubbisaa jira. Eenyu gargaarsa keenya haqa godhataame bara. Hacaaluun dhugaa bara. Hacaaluun hundaa jaalataa. Ammoo achi gattoon qabdu haduutii Wallaggaadhaan kana amansiisuu hin dandeessu jechuudha. Namni Hacaaluudhaaf sadarkaa sanitti iyyuu dandeenya Wallaggaa irratti ho'isu taate gaafii guddoon qabaadha. Dhiiroo wanni gaafa Hacaaluu akkasitti iyyisiisee hawaasa sabboonummaa miti. Dhiiraatu rimootaan beektee hodduu si tuqee justice for Hacaaluu jettee samii irratti xayyaara gootaa jechuudha. Arra kaanamii bikka isaa irraa dubbataa hin jiru osoo hin dubbattuuti. Hogguma khaasin jaan ka'uumi bara namni kaayyoodhaan. Kanaafuu haasollee sadi baay'isee wanta goggore jiran. Wanta goggore Mustafaa Harawee fayyaa deeboo eenyu na sirreessi. Hulluqaa Bareentoo Mustafaan tokkoffaan Mustafaa maaliif jira awwaalaniif hin jenne. Isa jira awwaalanii tokkoffaan Mustafaadha lammaffaan eebbisa addunyaati. Rasa deba Mustafa Haraweetis da malafa miti. Iro ilmaanu ni qaba adonno. Irraa waftee ijoolleen iro. Namni dubbii Mustafa Harawaa beektan na barreessa. I don't know. Kanaafuu Khasilaa Dabre Mustafa Harawee Dabre yoo maatiin jiraatte akkuma qabaannu adeeroo Yoonis Abdullaahi naan galle teessan tun. Qaalichi kun bari beekaddaa yoo harka karaa samitti ol qabee bilisummaa teenya fageessuu danda'a jechuudha. Bilisummaa teetana namuma aarsaa kafaleetu Rabbi birattis dhageettii qaba beekadhu. Tadhiyaa bargaafa rasuula keenya alayhi salaatu wassalaami warri lola badriidhaa ilaahamma lubbuudhaan dabruutti ittiin dhaadachuu turani bara. Sahaboota yoo dogoggorellee bara lola badrii keessa tureen maqaan san numa hafeefi jechuudha. Walii gallamu akkam Yoonis Abdullaahi faan warra lola badrii Oromoodhaa seenee jechuudha. Hamma feete walli isii qabsaa isaan kana ga'uu hin dandeessu. Dr. Ali Shabbo, Dr. Ali Birra, Yoonis Abdullaahi, Shantab Shubbisa, artistoota keenya haganamaa kana. Because gaafni isaanii sana akka har'aati miti. Arra bara beektee shoowii tokko miliyoona meeqa hamma artuun dhufee jechuudha. Gaafa san bara namnummaa artistoonni kun hundinuu namni takkaatu gaaddisatti taa'ee hin jiru jechuudha. Kanaafuu Yoonis Abdullaahi hadaraa abbootiin qabeenyaa biyya keessa jirtan boroon dandee akkaawuntii isaatii fi kana isaanii fi maxxansaa Yoonis Abdullaahi illee odoo dandee dawwalachuu dandee illee bareeda jechuudha. Inninis beektee namni kun if darbaa jechuudha yookaan sabni isa darbe if darba. Adeeroo Yoonis Abdullaahi nama if darbee jechuudha. Abbaan keenya kun. Nuti isa darbinaan inninis if darbe. Amma gargaarsi isaatu waa gargaarsa maallaqaa qofaa miti jechuudha. Nama taliiguuf illee nu barbaachisa. Nama ifitti qabee ebar akkuma Adam Haruun fi qabdanii fi qaba isaas beekan.
amma Adam Haronin beelee jubanii dheebadde jedhu waa nama dalagatee dhufe. Barka artistiin kun nama durii jechuudha warra lola badriisanii jechuudha. Kanaafuu Yoonis Abdullaahi miidhamaa qaba. Sammuun fayyaa qabaachuu isa Rabbi haa beeku. Umrii tanaanii beektee Oromoo irraa waggaa agabee ifa abaartaa bara ifa abaartaa. Maaliifin uummata kanaafuu akkana ta'een beektee umrii isaa haga haftee kana oduma ahalu juudda bira jechuudha. Addunyaa tanarra Oromooti ifaadhaan qabnu. Yoonis Abdullaahi quba qabaadhaa abbootiin qabeenyaa biyya keessa jirtan warri biyya alaa jirtan saboo hoggaa nama baaftan hoggaa beektee aartiidhaafuu nama baaftan nama akka Yoonis Abdullaahi kan akkamii jechuudha. Bar guyyaa takkamee toorii godhaaf kan innis beektee bara odoo haaqila taatanii akkanaa bara munguddoo tana silaarra addunyaa tanarra oofuu qabdan. Uummanni sana harkaa dudulloome jechuudha. Amma shantamis nama guddaa ta'e odoo beektee aartii isaa kana irraa gammaddanii waan inni qabu odoo irraa fudhatin adeeru Alshabboonis namarra sanirraa dulloomu inni toobatee egaa keessaa obeessaniif jechuudha. Odoo qooda isaan galchiin irra inni nu dhiisisaniif. Inni hayyee tarabbii harkaa qaba at least tarabbii qaba quba qabaachuu baattanii inni tana rabbi gurgurate jechuudha. Aartii Oromoodhaa inni jannate isaatiin bitate. Ammoo adeero Yoonis Abdullaahi gargaaruu qofaa miti konsertii irratti illee afeeraan ka'a. Barnurra OPDOdhaati irra tolee fi jechuudha namichaadha. Isaadha. Kaafaa tokko isa yaamtu nagarree jechuudha. Abaa'oo isa yaamte takka nagarree. Fuula kana haadhiifnu. Namni guyyaa tokko Oromoodhaaf galata oole hundi kabajaa qaban biratti. Yoo akkas goone qofa rabbi irraa illee gargaarsa argachuu dandeenya. Adeero Yoonis Abdullaahi boru akkaawuntii isaa yoo dandeessanii fi maxxansaa. Mee warri adeero Yoonis Abdullaahi ni gargaareettan takka naa hanna. Gargaaruu qofaa miti abbootiin qabeenyaatu ati Yoonis Abdullaahi yaan Finfinnee ofirraa dhiisee tumaa odoo direedha ottu galee Khadiir tokkicha kana maa dadhabataan naan galu jechuudha. Kaantibaan keenya Khadireedha waadha. Adeero jannata bitadhu Adeero jannata bitadhu tokkicha kana dhabdaa jechuudha gurbaa ambisteenyaadha. Beetee hangafa Ali birratti aanee isaa jechuudha. Kan isan bira jiru warra. Dr. Ali Shabboon silaa beetee isan bira jiru waan gootaniif illee qabdanii ammoo tokkicha kana irra direedhaan ni dadhabattee jechuudha. Akkuma bulchiinsattu. If birattuu galchiitanii qubachiiftanii maallaqa fuudhaa itti kannaa miti. Qubachiisa masruufa kannaaf. Taligaan sanuu harkaa dhabdee jechuudha. Oromoon isa darbiteeti inni siif darbee jechuudha. Warri Yoonis Abdullaahi gargaarettanii aboo fayyaada galatoo. Afirraa eeguu dandeesse hedduu natti tola. Sagantaa teenyaa wallee isaa beektee bilisummaan aannanii jechuudhaan naga waaqa isatti dhaamadhaa. Qophii teenya taarraa yoo sanii taatee naa barreessaa yoo taanes nu hima. Tolfannee sanii dachaadha. Bikka dogoggoree nu sirreessaa bikka irratti nutti guutaa yoo isa mufachiifne illee nu folchaa. Asumaanuu tofteessaa keenya Shabboo miidiyaa ammayyaa Shabboodhaa isaan galatoonfanne. Isanillee gaan hordofu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa yoo dandeessa watanatti isanii deebina anis gaammee galgaloodhaati Shabboo miidiyaa irraa haga qophii tana fakkaattu wal agarutti hedduu isin jaalanna nagaa waaqaa keessanaa tura. Thank you. I'm
دوتي والدي دوتي وربي عربي لما في أبي يوتوبيا جارني لما في أبي يوتوبيا جارني ملامن ثم فيها ليس قولني أتما أورمو جوهر في لقمتو أتما أورمو جوهر في لقمتو Toko ta enyata Wantoko Dalu Toko ta enyata Ipiti egun Iyo migalata Ipiti egun Iyo migalata Rakulula abdi Kalolu adufti Rakulula abdi Kalolu adufti Waliti etrufi Oromi abdi Gawata Balik nama ziyadatu Gawata Bibalik nama ziyadatu Ifiti egun Ratiyong galata Ifiti egun Ratiyong galata Kalau lupa